Mudde afur odeeffannoowwan roobii galgala maddeen balballoomii miidiyaalee baha addunyaa wabeeffatan qabanne dhiyaanneetiin jirra kanneen yuutuubii kanaaf haarawaa taatan sabskiraayib gochuu maatii keenyatti dabalama baha gidduu galeessaa walakkeessa Gaazaaf lola finiinaa Libaanos akkasumas kutaawwan kibba Libaanos Sooriyaa Iraaq Iraan irraa kaasee amma Ukraine fi Raashiyaa irratti wabeeffatanii fi imala murtoowwan Joon Baayidaniif deebii Birgeedii Alaqsaa Al-Quddus guramtoota Israa'elii fi waraana guddaa Ukraine fi Raashiyaa irratti maddeeffatan galaalcha gurguddaa murteewwan ICJ akkasumas dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif galoo galaana wabeeffatan hunda qabannee dhiyaanneeti jirra dhimbibbaa oduuwwan kanaan gara oduu keenya ijoo jalqabaatti ceena. القسام شهد لتنفيذها كمينا مركبا ضد جنود وآليات للاحتلال الإسرائيلي في حي الجنينة. بثت كتائب القسام شهد تنفيذها كمينا مركبا بثت كتائب القسام شهد تنفيذ هندسية وجرافة D9 وكذلك الاشتباك من المسافة 0 بالأسلحة المتوسطة. سأترك لك المجال للتعليق عن مرات كيف المصل بوند ما المقصود عند هذا العسكر يعني الرابط العضلي الذي يتعب مع فريقه ورفيقه هذه الوحدة مع الوقت تضرب. قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم من سماهم عناصر إرهابية وعشرات المنصات والبنى التحتية اللبنانية أن 9 أشخاص استشهدوا. سقوط شهيدين ومصاب إثر قصف الاحتلال سيارة قرب بلدة عقابة بمحافظة طوباس في الضفة الغربية. هللا لولتوتا إسرائيل كبالة ترجاسف دادنو بريزدانتي مراتيجا مسار وايت هاوس سينوف جرجري كان وتبجي فوكيستي مسار عادي غلا جرمي في إبسا وراكس بليسوما فلسطين ريزيستانس فورسيف برغيدي ألاقصاف القدس حماسيف مجاهدوتا ورانا كوتا غازا كيسا كالتي وان أفريرتي تاسفمي في أماتي لولتوتا كودسدي غويا لما كيستي بربداوف مركبا وان تانكوتا كودتوكو booratawan shanii fi badii tokko malee cubbuudhaan ajjeefaman 81 kanneen 200 madaahan gurraan isin ga'uuf jirra. kutaa Libaanos binti Jabal Kifar Kilaaf walakkeessa laga Liitaanii darbuudhaan dabalateetiin murtoo walii galtee 54 cabsuu bulchiinsa Benjamin Netanyaahuu fi manni marii Libaanos kan himate ta'uuf deebii guddaan akka itti kennamu ministeera damee alaatti dubbii himaan Maatiyu Miilar Firaansii fi Libaanos wajjin haasaa jiraachuu fi Hizboollaan diroonota kaamikaaz diroonii fi balastik misaayiliin Tel Aviiviin eegale har'a jalqabaaf akka shaampiyoonaa tapha Awurooppaatti loltoota Israa'el jahar gufuu isaa Al-Arabiyaan gabaaseeti jira. gabaasa AN Almadiyaa MTV Libaanos Aljaziiraa Al-Arabiyaa kan dhageettan ta'a. Haleella cimaa Raashiyaan humnoota bilisummaa Sooriyaa jechuun Aleppoof halaaba kutaawwan Sooriyaa hedduu to'atan irratti boombiiwwan hawaarraa urgufuun gamtaan lafoo Iraan Raashiyaa Sooriyaa humnoota kanneen caccabsee yaasaa jiraachuuf loltoonni 100 ajjeefamuun ibsa Mooskoon kenniteef taareen irraa kan dhageettan ibsa mootummaa Turkii akkasumas Ameerikaan warwaata gurguddaa buufata Konookoo irratti boombiin akkanarraa roobne Raashiyaa wajjin odeeffannoo hojjadhaan gabataa qullaa qabataa bullaa deebii Puutii dhageettu Siriyaa TV Aljaziiraa Al-Arabiyaa fi Associated Press Al-Qaahiraa TV wabeeffanne. iccitiin Tiraampii fi Biibbiin qiyaasaa haleellaa guddaa taareeniif qopheeffataniif jarjaraa jiran gamtaa Raashiyaa fi Iraaniitiin dhaadannoon isaanii fudhatama akka hin qabneef qophiin xumuramuu amma eegaluu ni dandeessanii Demetri Peskoovii fi Abbaas Argaachi gurraan isin geenya haleellawwan gurguddaa humnoota keessattuu Ameerikaa fi Israa'eliin deeggaraman kanaan wal qabsiisee xiiqii kanaan Libaanoosiif Gaaza burkuteessuuf fudhachuu ibsa liigii biyyoota Arabaa fi Iraan dabalatee Raashiyaan faa baasan dhimma Gaazaan wal qabsiisee kan dhageettan ta'a. haleellaa jettiiwwan kanaan buufata gaarreen Goolan cinaatti daangaa Israa'el ce'anii suusartii 5 jettiiwwan Raashiyaadhaan haleellaa gurguddaa buufata kiyyaratti raawwatan jechuudhaan ministeerri damee alaa Geediyoon kan Israa'elii himachuu wal qabsiise ministeerri damee alaa Sargeel Laabroon deebii kennaniitiin jiran haleellaa neetoo gurra duudaa taasise odeessaa Pirooviskaa Keeviif Kurusk irratti har'a fudhatameen yoo diqqaate loltoonni hedduun harca'uu fi loltoota Yuukireen 1160 guyyaa 3 keessatti loltoota Raashiyaa fi Kooriyaa kaabaa utiitiin booji'amuu Mooskoon ifa taasiste
gabaasa gurguddoo hedduuwwan ijoo taasifanneetiin jirra. CTN subscribe gochuun haarawaa yoo taatan maatii keenyatti dabalama. Akkasumas like gochuun murteessaa ta'uu fi oduuwwan waraana guddaa jaayidoota Gaazaa sochiiwwan Hamaasiif tooftaan Hamaas istiraatejii Israa'eloota irra aanuudhaan dhidhima gurguddaa qondaaltota ajajoota olaanaa dabalate dachii fi biyyoo jala dabarse hunda kan dhageettaniif kallattiiwwaniin kan isin garsiifnu waan taateef CTN jechuun sanduuqa keessatti si'a 3 nu barreessuun dagatina hiriyoota jalataniif qoqqooda sagalee mujaahidootatti dabalamuu keessaniif ulfinni keeriin alaamanaan harka keessaniif dhangaa jiruu keessanitti haa dabalamtu jenna. Caaya News Teknolojiin Al Arabiyaa Al Jazeeraa Hindustaan Times Al Qaahiraa Al Maasiraa Al Maadiyaa akkasumas MTV Libaanan ANN Libaananii fi Syria TV kanneen kana fakkaatan Associated Press dabalateetiin qaama maadhee balballoomii keenyaatti itti dhiyaadha. Bismillahirrahmanirrahim. يعني من هم دون 20 سنة يعني وكأن هذه السنة أنتجت مقاومون من عمر صغير عادة متوسط وثقيل يعني وتطورات متسارعة في لبنان حيث قال الجيش الإسرائيلي إنهم بدأوا سلسلة هجمات في لبنان ردا على قصف حزب الله لمزار. قال الجيش اللبناني إن جنديا أصيب بجروح في غارة من مسيرة إسرائيلية على جرافة للجيش في منطقة حوش السيد علي في البقاع الشرقية. رد استنفر الإسرائيليين لتصدر مواقف متوعدة بالرد. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن إطلاق حزب الله النار أبواب اللبناني نبيه بري مطالبا اللجنة الفنية المكلفة بمراقبة تنفيذ الاتفاق بإلزام. تحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن قطر لم تتراجع عن تجميد وساطتها لوقت إطلاق كما تعلم تعليق وساطتنا لا يزال مستمرا والمفاوضات كذلك. الوضع لم يتغير ومع ذلك تواصلنا. تركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تتعقب عن كثب التطورات في سوريا مؤكدا أن بلاده لن كثب التطورات التي حدثت فجأة في جارتنا سوريا شيئا فشيئا إلى شرقها. قوات سوريا الديمقراطية قسد تعلن سيطرتها على عدة قرى في منطقة ديرز. adeemsi bulchiinsa Benjamin Netanyahu fi sirni Israa'eloota ulaa nagaa cufuun wal qabsiisee birgedi mujaahidoota mul'ii isaanii hidhatanii yeroo kamiyyuu caalaa du'aa fi roof kennaniif akkasumas Gaazaan walabummaa dhiiga keenyaatiin mirkanoofti dhugaan keenya addunyaa gubbaatti hin jiru harka Rabbii malee jechuudhaan RPG Kooriyaa fi Sinaayiparootaan loltoota Israa'el Special Force dabalateetiin funaanuu irratti kan argaman birgeediin mujaahidoota tarkaanfiiwwan gurguddaa wiixataa fi kibxataa har'aa keessattuu kutaawwan Raafaa Jabaliyaa Kaaneenus akkasumas Talaalalwaa fi daangaa Filiidelfiyaa har'a dabalatee fudhataniin tarkaanfii gurguddaa cimaa laaleessaa loltoota Israa'el 13 biyyootti dabalee kanneen 7 ta'an ammoo madoo ciccimaan hospitaalatti dhidhimsee fi tibba darbe loltoota 3 qabuu Israa'el kan waakkattee har'a amanuu fi dhaadannoon guddaan Israa'el bira darbeetiin Peentaagoon irraa Tiraampiin dhagahame daranuu kan isaan hammeessee fi Israa'el taankii doolaara miliyoona 16 bitamu 11 dhabuuf buldoozarii yookiin boorata beekamaa Ameerikaan tolchee ta'ee fi King jedhamuudhaan beekamu 5 barbadeessuu fi loltoonni Israa'el reeffa helikooftariin guuratan galaalchitoonni miidiyaalee idilaa addunyaadha akka akaayikoon qorsoo garbuutti itti mi'aayetiin dubbii Gaazaa fi dhugaa Filisxeemota akkasumas haleellaa birgeedii Special Force Al-Aqsaa jedhamu kana kan galaalchuu irratti argamaniin waliigaltee dhukaasa dhaabuu marsaa hedduu deddeebi'ame kanaaf kaleessa ibsa addaa karaa ergama addaatiin kan baase Doonaald Tiraamp yookiin pirezidaantiin maraataan 47ffaan Ameerikaan abdatti jedhame Benjamin Netanyahuun saffisaan dhukaasa dhaabee lammiileen guramtoota Ameerikaa dabalatee akka gadhiifaman jechuun akeekkachiise. Namichi ejjannoon qabu ammuma shuuma ammuma shaaraan amala isaa ta'uu eenyuufiyyuu haaraa miti. Haa ta'uuti beekumsaan kan hin guutamin caasaan bulchiinsa Ameerikaa maqaa dimokiraasii jedhu uffate mirga namoomaa kanneen duuchaadhaan duguugsisaa jiru keessaa isa jalqaba. Seenaan yoomillee akka hin irraanfanneef mana murtii idilaa addunyaadha kan miilaan of jalaa
dhiitanii fi abbaan minjaala muree murteessoo addunyaa tana gubbaatti nu malee hin jiru qaamni nu ol ta'u yoo jiraate ibidda qofaaf saaxilama jechuun kan itti dhaadatan bulchiinsi Joo Baayiden amma immoo 47ffaan ammajjii fuula keenya dura jiru yookiin ji'a haaraa ba'u kana 20tti White House seenee bookkisuudhaaf jaarsi umrii 75 Donald Trump Benjamin Netanyahuun saffisaan akka dhukaasa dhaabu jedhee kaleessuma dubbate har'a ammoo yaadrimee biraatiin gadi ba'e hangaan ammajjii 20 masara mootummaa White House seenutti Hamaas ugguramtoota keenya yoo gadi dhiisin qiyaamaan babal'oon guddaan addunyaan akka fiilmiitti daawwattu Gaazaa irratti raawwatamuu jira sanii achitti dursee Hamaas gadi dhiisu jenna qondaaltonni hoggansa siyaasaa waliigalaa fi birgeediin dirree waraanaa Hamaas kan ibsa baasan ta'uudha Al Jazeeraan gabaase akka maddeen balballoomii miidiyaaf ibsa qondaaltotaaf dubbii himaa sabquunnamtii Hamaas jedhanitti yoomillee taanaan dhugaa keenyarra dubatti kan hin deebineef irreen hangarratti nu cabsitan kan Israa'el qofa osoo hin ta'in kan warra dhiyaa waan taateef dhugaa keenyarra dhumuu miti biyyootti dabalamnus wanti takkanuuf gammachuudha dhugaa dabsuudhaan har'as dhugaa jalliftanii kan boriif dhaadachaa jirtanii hayxiif waliigalteen dhugaa Filisxeemotaa hanga galma ga'utti doorsisa kamiiniyyuu hin jimbiilfannu jechuun dhagahame hoogganaa siyaasaa bakka Yahyaa Siniwaar kan bu'e Khalid Mishal tarkaanfiiwwan bulchiinsi Tiraampiif Baayiden amattiin dhaadachaa jiran adeemsa yoomillee heera idila addunyaatii fi waliigaltee mootummoota gamtoomaniif heera Jenevaa eegeetii miti Benjamin Netanyahu nama yakkamaaf deebisanii dhaadachuun Ameerikaan imala akkamitti akka deemanii fi biyyoonni Arabaas ta'e liigiin biyyoota Arabaa fi addunyaan hundi biyyattii tana akka taajjabanii fi Filisxeemonni waan dhufu kamuufu akka of qopheessan cimsinee hojjanna jechuun dhagahameeti jira. President-elect Donald Trump has issued a warning to Hamas on his social media platform, Truth. In the post, he's demanding the release of Israeli hostages who are still being held in Gaza. Trump wants them freed before he takes office in January. This comes after an American-Israeli soldier, believed to have been a hostage for the past year, but instead confirmed dead from last year's October attacks. قال الجيش الإسرائيلي إن قوته نفذت مداهمات مركزة على حد وصفه في منطقة مزارع شبعة جنوبية لبنان. أضاف الجيش في بيانه أنه دمر قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران مستعدة لإرسال قوات إلى سوريا إذا طلبت منها الحكومة السورية ذلك. وقالت الخارجية الإيرانية إن طهران يدك أستاذ توم حرب سيجيبك على هذا. عزام الحقوني بسقوط شهيدين ومصاب إثر قصف الاحتلال سيارة قرب بلدة عقابة. وليغلتي دوكاسا دابو بيوتا جاتما حزبولا بإسرائيل جدوتي أدمسا وليغلتي من قدما فرنسا أمريكا لبنان متاشيتين تاسفامي سياشان تامي أفورج أبسو مني مريه afa yaa'ii Libaanos himatu maddeen gabaasaniiti jirani si'a 54 keessattuu bulchiinsa daangaawwan beekamaa ta'an kanneen akka Binti Jabal Masariyaa Baalbee Kifar Kilaaf Kifar Shubaa irratti marfiiwwaniif misaayilota dhukaasuun haleellawwan humna qilleensa dayyaa irratti fudhachuun wal qabsiiseeti kan isaan himatani ministeerri muummee Libaanos Najib Mikaatiidha ergama Daamos Oistiitiin himatanis namni abbaa kana jedheen hin jiru haa ta'uuti waliigaltee kana Benjamin Netanyahu kan diiga akka xiinxaltoonni miidiyaa idila addunyaa jedhanitti haleellaa gamtaa Raashiyaa Iraanii fi akkasumas Sooriyaan humna warraaqsa bilisummaa jedhamu kan qondaalli isaa Ahmad Hussein al-Shari'aa jedhamu yookiin Abu Muhammad Julaanii ajjeefamuun wal qabsiisee akka ta'ee fi haleellaa tibba darbe gamtaan humnoota Sooriyaa irratti fudhanna jechuudhaan Aleppoo irratti isaan taasisaniif humni kun karaa saaqqatee Aleppoo fi magaalaa Halaab to'achuun wal qabsiisee harka deebii waraanni Mooskoo fi Iraan haleellaa humna kana irratti fudhatee fi injifannoowwan gurguddaa kutaawwan magaalota kanaa fi Damaskoo jala deebiseef waraana lafoo banuu Iraaniin wal qabsiise boqonnaa dhooguuf istiraatejii yookiin tooftaawwan siyaasaa adeemsa kana maadhee Ameerikaatiin harka wal keessaa akka qabanii fi qondaala dheengadda du'e kanaaf doolaarri miliyoona 10 kaffalamaa akka ture Axios Associated Press Interfact yeroo gabaasanitti Libaanos daangaa Binti Jabalitti ammoo haleellaa guddaa misaayilota kan raawwate humni IDF yookiin kan Benjamin Netanyahuudha har'a aariif xiiqii gurguddaa keessa kan seene Hizbollaan kutaa
Galilaa fi Mero'ee jedhamu irratti loltoota Israa'el rokkeettii fi diroonota kamikaaz diroon jedhaniin haleeluu dhagahame. Dubbii himaa akkasumas ajajaan waliigalaa Hizbollaa Naayif Qaasim tarkaanfiin keenya si'achiin dhaabbatu murtiiwwan kana tooftaa isaan deemaniif jalqaba beekne Israa'el fi Ameerikaa wanti jalaa gufate waa tokko innis jalqaba adeemsa waraanota qaawwa Israa'elitti baname kana dhiphisuun haleellawwan hangafoota keenyaaf deeggartoota keenya taareen irratti raawwachuu akka ta'ee fi Filisxeemotarraa dhukaasa dhaabna jedhanii waliigalteen isaan wajjin taasisan daangaa liitaanii darbaniitiin haleellaan isaan Beeruut irratti fudhachaa jiran aarsaa guddaa fi gatii guddaa Israa'el si'achi akka kabalchiisu jiru beekuu qaban jechuun Firaansii fi Ameerikaatti himatus dubbii himaan ministeera damee alaatti Maatiyu Milar dubbicha kan ilaalaa jiranii fi eenyu akka badii balleesse Firaansii fi bulchaa Libaanos Najiib Mikaatii wajjin haasaa jirra jedhanis Hizbollaan tarkaanfii waan ciccimaa ammas cimsee itti fufuun beekamaadha. Ameerikaan kaleessa kasaara guddaa haleellaa balastik misaayilii fi haayiparsoonikii Hawtiitiin kan doonii gurguddaa qarqaba dooniilee Israa'el tiksuu deeman dirree galaana diimaa gadi dhiisee fi galoo galaana Eelmandab irratti dooniiwwan hordoftoota Israa'el dabalatee 4 kan cincahanii fi kanneen Eelaatii fi Haayifaan kaleessatti rukutaman ta'uudha yeroo miidiyaaleen gabaasaa jiranitti Israa'el ammas Dahiyaa fi akkasumas Hudaydaa irratti dhaadachuun isiidha. Dhaadannoo bu'aa hin qabne akka ta'es Abdul Malik Alahuttiin kaleessa ibseeti ture. Hizbollaan tarkaanfiin keenya si'achi bifa duriitiin ala dachaa ta'e akkatti cimu akeekkachiisuu isaa Reuters gabaasee jira. Kanaan wal qabsiiseet ministeerri damee alaa fi ajajaan waraanaa Iraanii Hizbollaa Hawtii akkasumas humnoota warraaqsa Iraaqii fi Hamas dachaa gargaaruuf qophii ta'u mootummaan Iraanii ibsuu jechuun تاس ميديا الراشية قباسة جرم. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران مستعدة لإرسال قوات إلى سوريا إذا طلبت منها الحكومة السورية ذلك. وقالت الخارجية الإيرانية إن طهران كشف ملامحه. وزير الخارجية الأمريكي بلينكن كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل نحو 100 عنصر من قوات الجيش. وفي القاهرة طالب زعماء عرب بتهيئة الظروف المناسبة لعودة الاستقرار، ولا يكون ذلك إلا بإنهاء الحرب على الفلسطينيين وإيجاد حل جديد. سب أي 125 مليون دولار، بينما تسعى إدارة رئيس جو بايدن المنتهية ولايته إلى دعم. نتابع عن كثب التطورات التي حدثت فجأة في جارتنا سوريا. وزارة خارجيتنا سنوات عديدة بدعوة رسمية من الحكومة السورية عندما واجه الشعب السوري التهديد وكان في سوريا يبدو أنه ينتقل شيئا فشيئا إلى شرقها. قوات سوريا الديمقراطية قسد تعلن سيطرتها على عدة قرى في منطقة بين قوى كبرى من روسيا والولايات المتحدة إلى إيران وتركيا، تسعى كل منها إلى تعزيز نفوذها الاستراتيجي في قلب المنطقة. 17 تقضي الطبيعية مثل النفط. تدخلت روسيا في المشهد السوري منذ عام 2011 لدعم الحكومة السورية في مواجهة الفصائل. أن أنقرة كانت تمنع أي عملية عسكرية من قبل المعارضة السورية في السابق، ونوه barakuma lamaaf kudha tokko kaaseetiin sirna wal waraansa waaloo fi humna finciltootaatiin kan weeraramte Damaskoon bulchiinsa isaanii baraaruudhaaf Iraan akkasumas humnoota Hizbollaatii fi Raashiyaan shoora guddaa taphachuun bulchiinsa Baashar al-Assad Sooriyaa deebisanii dhaabuu keessatti shoora guddaa taphatanii ammas humnoonni garaagaraa kallattiiwwan maadhee gurguddaa hedduun Gaaza waraabachuuf saamichaaf warri lixaachi keessatti qubatanitti Raashiyaan baraaramtee tikfamaa yeroo jirtutti humni warraaqsa bilisummaa Sooriyaa jedhu tokko guyyaa dheengaddaa yookiin guyyoota ja'a dura magaalaa lammaffaa kan Siiriyaa taate Aleppoo fi akkasumas haala biddoo istiraatejii to'achuun wal qabsiise. Haleellawwan milishootaa fi humni Waagner jedhamuuf haleellaa humna qilleensa gubbaa kaleessa keessattuu daranuu cimaa ta'e fudhattee fi dheengadda fudhatteen qondaala waliigalaa humna warraaqsa bilisummaa Hayat Tahrir yookiin Nusra Liberation Front jedhamutti Abu Muhammad Julaanii qondaala waliigalaa
kana jeesuun maddeen balballoomii miidiyaalee yerootti galaalchaniif CTN's gurraan isin ga'e ture. Humna kanarratti cimanii haleellawwan jeetti miigiiwwan Raashiyaaf jeettiiwwan Iraanidha kan fudhatanii fi loltoonni humna warraaqsa kana dhibbaa ol barbadaa'uu Siiriyaatii fi Al Arabiyaa fi Al Jaziiraan galaalchuu irratti argaman. Humnoota kanneen adeemsa siyaasaa fi akkasumas humnoota Kurdistaanittiin haleeluuf jecha kan itti gargaaramaa ture mootummaan Tarkiyee ibsa baase. Imaammata dippiloomaasii Raashiyaa Iraan Tarkiyyeen waliin qaban akka hin faallisnee fi humni kun ammoo cicha seelii Ameerikaa ta'uun erga biraa gahameeti Tarkiyyeenis mana marii isheetiif ibsite. Kolagaltummaa haleellawwan gurguddaa Damaskoo irratti fudhatee gara Tarkiyeetti baqachaa kan ture humni kun shira gurguddaa shororkeessummaa humna ISS jedhuun qindoomuu isaatiin wal qabsiise. Tarkiyyeenis waan harka jalaa fudhatte fakkaata. Ministeerri damee alaa Tarkii Hakan Fidaa fi Baas Araakchiidha kaleessa waliin ibsa yeroo baasanitti humnoota shororkeessummaa baa gidduu galeessa nagaya dhogguu fi shira Ameerikaa guddittii maqaa af dimokiraasii himattu tanaan har'as ijaaramanii baa gidduu galeessa biyyoota Islaamaaf Riippaabilika Islaamaa hokkoruu barbaadanitti tarkaanfii keessa deebii hin qabne akka fudhatanii fi adeemsa kanaan waliigalteewwan Raashiyaaf Sooriyaa Iraan walii mallatteessaniin haleellaan cimee itti fufuudha Almaadiyaan gabaase. Akka Almaadiyaan jedhutti tarkaanfiiwwan har'a humnoota kanarratti fudhatan keessa Aleppoo guutumaan guututti gadi dhiisuu fi ammas haleellaan jeettiiwwan Suusartii 5 Suusartii jedhaman kan Raashiyaatiin irratti fudhatamaa jiruu fi humni IRGC Iraan Revolutionary Guard Corps kan humna komaandoo lafaatiin kutaa halaabitti bobba'ee jiraachuudha Almaadiyaan gabaase. Damee alaa Baasaa Araakchii akka jedhanitti haleellawwan gurguddaa marsaa sadaffaa birmadummaa Iraan kabaju Iraan yoom akka ta'e beeksisuu baattullee haleellaan kun akkan oolle kan jedhanii fi Newsweek fi Independent akka jedhanitti Iraan guyyoota 3 keessatti haleellaa guddaa Tel Aviv irratti fudhachuuf akka jirtus Associated Press gabaasee jira.